warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa koo obboleetti koo waatu kun siif hima. Qalbiin na dhaggeeffadhu. Tasumayyuu ta'ee jireenya kee keessa jireenya sobaa hin jiraatin. Jireenya sobaa jiraatte jechuun booddeen kee hedduu sodaachisaa fi shakkisiisaa kan ta'udha jechuudha. Innis maal jechuun keessaa hin hafu. Jireenya sobaa hin jiraatin jechuun kan koo wanta hojjettu kamiinuu yookiin immoo wantoota raawwattu jireenya kan kee keessa wantoota hojjettu kamiinuu tasumayyuu na argaaf, na dhagahaaf, na beekaaf waa takkallee hin hojjetin. Na argaaf jecha waan hin qabne hin goota, na argaaf jecha waan hin beekne hin goota, na argaaf jecha bakka hin oolle ooltaa jechuudha. Na argaaf wantoonni ati raawwattu kun hunduu, na dhagahaaf wantoonni ati raawwattu kun hunduu si'iif bu'aa takkallee hin fidan. Bu'aan isaan fidan yoo jiraate miidhaadha. Miidhaan sun immoo namoota silaa gad taatee si arguu barbaadaniif gammachuu, si'iif immoo gad booddee qaanfii jechuudha. Jireenya sobaa jechuun wanta silaa namni si'ii olii yookiin immoo namoonni tokko tokko qabeenyaan si caalanii raawwatan dirqamaanis gochuu qaba yookiin immoo namoonni kun arguu qaban jettee wanta gootuu jechuudha. Kanaaf uf sobdee jireenya kan kee keessatti hin jiraatin. Uf ta'ii dhugaadhaan jireenya kee isa dhugaa san qofa jiraadhu. Eenyuyyuu si caala dantaa ittiin kennin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.